onnee kennitu yoo qabaatte waan kennitu hidhadhu waan sirraa barbaachisaa ta'e waan kennuu dandeettu qofarratti xiyyeeffannaa godha nami ka facaase hammata nami hedduuni odoo facaase nami hedduu odoo hin kennini eegatiisa qofarratti xiyyeeffannaa godha nami akkasii beekuun barbaadda hagam namaa beekta nami akkasii gargaaruun barbaadda hagam nama gargaarta qarshii tokko argatiisaaf wanni sirraa barbaachisaa ta'e hunda kennite qarshiisa akkuma dhaggattu namarraa jaalala barbaada tokko argatiisaaf ammooni waan sila nama sanii godhuu dandeettu gaaheen tokkoof tokko jaalala akkuma kanammoo waan barbaadu san garagalchite kennisaan waan kennite garagaltee fudhatte malee waan hin kennine hin fudhatte. Yoya nageenyi waaqayyoo bakka jirtanutti hunda keessanii haa baay'atu an obboleettiin teessan hin seenee birbisaa adhalleen mata duree haaraan isin bira dhiyaadheera viidiyoo kanaaf namoota haaraa ta'anii like subscribe akkuma kanammoo share godhiisaaf namoota biraatti akka inni gahu yaalii akka gootan isin gaafadha akkuma kanammoo warra akkasiin teetan isin affeera haga viidiyoo keenya xumuraatti akkasiin waliin turtan isin gaafadha turtii gaarii. mata dureen guyyaa dhaanuuti ilaallu waa hammatur odoo hin ta'ini waan kennitu kennansa irratti xiyyeeffannaa kenni gara warra Galaatiyaa 6:7 nami kama facaase isuma san hammata nami ka facaase isuma san hammata kana jechuun maal jechuu badalaa facaattee xeefii argattu eefi facaattee ammooni sindee argattu kaate argattu isuma hammatte sani jibba facaattee jaaladan argattu hammeenna facaattee garummaa hi argattu wannati argattu kamiyyuu waan facaatte waan ta'eef adda wanni nuti ilaallu wanni nuti barbaannu maani wanni nu hammatu barbaannu maani jireenya keenya keessan namarraa wanni nuti hammatu barbaannu maani tokkoffaan fedhii keenya hunda ka wal fakkeessu waan tokko jira sulle maanenna hundi keenya jaalatamuu barbaanna hundi keenya nama kanu gargaaru barbaanna hundi keenya ammooni namoota walii galee jiraachuu barbaanna jaalatamuuf maan godhuu qannaka jaalatamiisa ilma namaa dhiisiti seexanni ladata jaalatanii hin barbaada kanaaf hammeenna ifii maffateeti jaalala waan nuti jaalannu wanni nu dhufuu fi akka nuti sassinne akka nuti jaalanne akka nuti warrummaa isa waliin tokkummaa godhannuu fi hammeenna fi dubatti dhoffateeti gaarummaa waan nuti jaalannu wanni nu bira dhufuu fi waan akka nuti isa jaalannu waan barbaaduu fi ilmi namaa kamiyyuu jaalatamuu barbaada inni haata kan nu jaalatuun feena abbaa kan nu jaalatuun feena warri ollaa kan nu jaalatu feena hoola hin ta'isu akkasii jaaladhu mucaasa akkasa jaaladhu jedhane hundi keenya gara jaalala gosa jahan jedhan sanillee ni jaalatamuun barbaanna waaqa kan nu jaalatuun feena ollaa kan nu jaalatuun feena manni barumsaa barsiisota akka isaan nu jaalatuun feena bakka deemnee deemnu kamittuu namni nu jaalate jedhanii nanu himanullee nutti tola namallee ammoo jaalatamte jedhanii nu himanu baay'ee nutti tola haa ta'u malee jaalatamisaaf wanna godhuu qabnu ammooni xiyyeeffannaa waan hin goonnetti jira namni tokko jaalatamisaaf maan godhuu qaba tokkoof tokko jaalatu kadbii moti jaalatudha nami gaafa nama jaalate jaalala sanirra hundaa'ee waan gaarii waan godhuu fi nami ammoo kas jaalatu waan gaarii sarra hundaa'ee waan ta'eef nama jaalatu wannatti godhuu qabdu tokkoof tokko nama sanuu deebichee jaalatu kanuma deebiiti. amalli jaalala tokko nama tokko gaafa jaalattu hammeena nama sanee don ta'ini gaarummaa nama sanii qofa laaluu dandeetta ilesa argatu ka dandeettu gaafa nama san jaalattu qofaadha abbaan kee haga fedhele yoo machaate abbaan kee haga fedhele yoo nama biille balleessaan beekane waa abbaa keetii hamaa inna dubbatun abbaan kee sakkaramiti abbaan kee akkasitti hintu sababa akkasitti himu jibbituuf maanidha haati ta'e odoo feetelle hammeena biraa qabaatte odoo miilli siilla kan ta'e ne jiraate odoo nafi siille bashitaa garagaraa yookaan dhiboo garagaraa illee beekante haadha ta'etti akkanitti abbaa kee nama kana ka jedhanu hin barbaadu akkuma kana ammoo abbaa mana keetii odonni waa hammeennalle qabaate nami biraa qabaa hamaa isaa dubbatu hin barbaadu atillee baatee haasota wanni hundi san kute maani isa waa hantu hin hojjanneef waa hamaa waan dhabeef odon ta'ini jaalala waan jedhan tokko waan si keessa jiruu fi sababa jaalala kana waa inni si tolche hamaan caalam waa inni si tolche waan gagaarii haasayisarra yookaan ammoo waan gagaarii isaa dubbatisarra dursa kennita hunda san kasii kenne maanidha jaalala kaayedhan santi si keessa waan seeniif namni akka nu jaalatu hin barbaanna nuti ammoo hagam nama jaalanna
Gaaffiin tokkoof tokko jaalala namni nuu kennu dursa kennisaan caalaan jaalala nuti fi dabarsinee nama sanii kennuun. Lammaffaan ammoonni akka namni nu gargaaru barbaanna. Jireenya keenya akka namni nu hubatu barbaanna, akka namni nu gargaaru barbaanna. Yoo baanee deebiidha akka naannoo namni akka nu beeku barbaanna. Namni akkasii beekuun barbaadda. Hagam namaa beekta. Namni akkasii gargaaruun barbaadda. Hagam nama gargaarta. Tokkoffaa waan nuti xiyyeeffannaa irra kennu kan waan goonurra malee waan nu godhanu miti. Wanni nu godhamu inni isaa persentii jiru keessaa 90 oli waan nuti namarra goonudha. Hammeenna nuti kennine jaalala irraa fudhatiisa yaadisi kun waan hojjuu nuyi argatamne. Qarshii tokko argatiisaaf wanni sirraa barbaachisaa ta'e hunda kennite qarshiisa akkuma dhaggattu namarraa jaalala barbaada tokko argatiisaaf ammooni waan sila nama sanii godhuu dandeettu gaaheen tokkoof tokko jaalala akkuma kanammoo waan barbaadu san garagalchite kennisaan. Kenniisa keessaa fudhatamiis kairu waan kennite garagaltee fudhatte malee waan hin kennine hin fudhattu. Maafi kitaabi qulqulluun leemaan jedhe nami ka facaase garagalee hammata malee ka biraa hammatu hin danda'edha. Kanaafuu amma tanaati jireenya keessatti waa akkamii facaasuu jirta? Ijoollee kirraa waa akkamii facaasuu jirta? Maatii kirraa waa akkamii facaasuu jirta? Haadha manaa kirraa waa akkamii facaasuu jirta? Ollaa keessaa waa akkamii facaasuu jirta? Facaasati gara namarraa facaasuu jirtu maafa fakkaatani? Fedhii keeti ammoo waa akkamiiti? Akkam akkasiin jedhan barbaadda? Akkam akkasii deebisan barbaadda? Deebi'ati namarraa feetu maanidha? Isa san guutumaa argatu ka dandeettu garagalchitee na kennitu. Na hubatanu waan dubbadhu isaaniin galu ati hagam nama sa hubatta. Ati hagam wani namni sin jedha akkamii baha kennita. Namni na dhaga'u ati hagam dhageetta. Gorsa namaa maafi dhageen ati hagam gorsa namaa dhageetta. Awwaala kiyya hin dhunne sargii kiyya hin dhunne wantoota san sani dhiiseeti ati hagam sargii deemteetta. Ati hagam namaaf haga barbaadde san geetteetta. Xiyyeeffannaan kee tokkoof tokko godhuu qabdu hagam angeera hagam deemeera. Haga deemtee fi haga namaa jirtu eegalaalteen duuba haga irraa fudhattu yoona eegatura jalqaba. Nami hedduuni odoo facaasin nami hedduu odoo hin kennini eegatiisa qofarra xiyyeeffannaa godhata. Garuu karaan salphumaanuu nami waan barbaade argachuu danda'u namarraati waan san garagalchite tolchiisaani. Nam akkuma argiteeni maan irraa fayyadama jedhii isaan caala maan nama kana fayyaduu danda'a waan jedhu irratti xiyyeeffannaa godhuu qabda. Nami ilma namaa kamiyyuu diqqaatus guddaatus waan si kennu hin qaba. Waan inni si kennu kana akka inni si kennu fonnatu godhuu qabdu jalqaba waan si bira jiru kana kennisa. Kennan sannaa jedhamu namooti hedduun qarshii qofa godhanii ilaalan. Qarshiin kennansa keessaa tokko malee kennansa jedhamu keessaa guutumatti kennansa fidan ta'ee dhaabbatuu hin danda'u. Mana cidhaa tokko argitanii inni arattanii kun qarshiini, kun humnaanii, kun ogummaanii, kun ammoo yaadanii ku ammoo gorsaanii karaa adda addaatiin nama waan qabu qabatee naan disarratti waan tokko tolchisaaf yaalii naanni godhoo laaltani. Nama gargaaruuf gaafa kaatu yookaan tokko tolchisaaf gaafa kaatu onnee kennisaa qabaatii si gahaadha. Namoota hedduu waan namaa kennuun qabu aniidha. Wanni namaa kennitu hedduu barreessaan tokko akkana jedhe. Onnee kennitu yoo qabaatte waan namaa kennitu hin dhadduudha. Onnee kennitu yoo qabaatte rakkinni onnee kennitu irra jira gadhaa kennisaa irra jira malee waan kennana dhabiisa irratti miti. Namni hedduun kennansa dheennaa irra qarshii qofa se'a. Kennansa keessaa qarshiin tokko ta'ee laakkaama malee kennansa ka'eedha mammoonni qarshii qofaa miti. Ogummaan hin jira, dandeettiin hin jira, beekumsi hin jira. Akkuma kana ammoonni hundi garaagaraa hin jira. Wanta namaa kennutu hedduu isaa jira. Atummaan kennisaaf yaalii yoo goote, atummaan kennisaaf fedha yoo qabaatte wanni kennuu dandeettu hedduu jira. Akkuma mana cidhaa san keessatti ilaalle humna garaagaraati yaada garaagaraati fi tokkummaa san keessatti waa hedduu adduma tokko walii hammate waan tokko akkuma hojjete sanii wanni addee kana irratti garaagaraa humna garaagaraa yaada garaagaraa beekumsa garaagaraa baasisaanii waan tokko hojjetuu danda'an waan kennu hin qabu jedhan wanna kennuu hin beekneedhuu danda'an wanna namaa kennuutu hedduu jira tokkoffaan deentee hojiilee yoo gargaarte kennasa keessaa tokko lammaffaa yoo yaada deentee kennitellee lama gorsa kennisillee sadi akkuma kana ammoonni qarshiilee nama cinaajjatiisiin afur karaa adda addaatiin nama tokko gaafa cinaajjatuu barbaadde karaa adda addaatiin nama tokko cinaajjachuu hin dandeetta. Namni akka wasii godhu qofa irra godhu hin ta'in wanni ati namaa godhuu qabdu maani maan namaa godhuu dandeetta wanni ati namaa godhuu dandeettu maani sibira maanti jira namoota bira waan jiru hin ta'in sibira maanti jira waan sibira jiru san laalte xiyyeeffannaa waan namaa kennu sarraa hin goote namooti wanni isaan waan isaan bira jiru wanni isaan siin kennineef hin jiru hammeena namaa baasuu dhiisiiti gaarummaa keetii mul'isi hammeena namaa laakkoo dhiisiiti gaarummaa kee tokko tokkoon babaasee laakka isarraa xiyyeeffannaa godhadhu achiin duuba gaarummaa argachuudha akka achiin duuba waan barbaade dhaggatuu dandeetta malee namarraa barbaade qofa hin dhaggattu waan sirraa barbaachisaa ta'e waan kennuu dandeettu qofarratti xiyyeeffannaa godhi maaf ennaani nami ka facaase hammata badalaa facaase sindee hin fudhatu sindee facaase xeefii hin fudhatu hammeenna facaatte jaalala hin argattu
Kanaafuu facaasa keerratti ilaalchi keeti haa ta'u malee hammati sarraa muti namarraa eegatu dhiisiti waan sirraa eegatamu qofa laale hagam ebelu jaalatta hagam ebelu adda kennita namni akka nu kabaju barbaadan baay'inni kenna hagam kabaju jirra nuti ati hagam kabajatta ebelu nan kabaju ebelu waan nama dhagahu ati hagam ebelu dhagahu jirta ati ebelu hagam adda kenniteetta ebelu maafi gaafa waan cidha kiyyaa kana nun ebelu maafi dhimma kana keessan ati ebelu fi dhimma isaa kanaan duraarra meeqa irra hirmaatteetta kanaafuu waa ebelu si godha jiro dante waa ati ebelu godha jirtu sarratti godhe achiin duba ebelu wanni ni gaarii si hin teeneef hin qabu kanaafu wanta hundi karaa nuti dhaggatu dandeenyu kennisaan waan barbaadu tokko ega beetten duba waan kennitu rada fi xiyyeeffannaa godhadhu yeroo naan kennitu jedhan tokko yeroo naan ati hagam yeroo kenniteetta nan jaalatu jedha ati hagam jaalala ke kenniteetta waan hunda achumatti dhisiiti jalqaba waa ifi kennaatu waan si bira jiru kennasa irratti ilaalcha fi xiyyeeffannaa guddaa godhadhu viidiyoo addarra gabaabaa kanarraa waa hedduu akka fudhatanitti abdii qaba waan barbaadan sanii argachuu fi waa isinirraa eegatamaa ta'e kennisarra ilaalcha keessaan godha yookaan ammoo xiyyeeffannaa keessa achirra godha viidiyoo jedhuuni waan tokko haasawaa turre waan sarratti waa hedduu akka fudhatanitti abdii hin qaba viidiyoo biraati isin bira dhiyaadhee waa hedduu guree haga dhufu chaayinaalii kana irra deebi'ee isinin jedha like subscribe share godhisaaf namoota hin geenye akka isin geessichan isin gaafadha waan nu hordoftaniif galatooma turtii gaarii